Kawa
waaqayyo haa eebbifamu sanuu eebbise karaa hundumaatiin sargarraa galanni nutti isaa baaramu itti fufnee faarfachuu hin dandeenya tarii namooti dadhabde yoo jiraate eebba sadumaa kennina garaa keessan gara waaqayyootti ol fudhadhaa eebba fudhadhaa waaqayyo isina eebbisu isina eegu waaqayyo fuula isaa isiniif haa ibsu isinitti araaramu waaqayyo fuula isaa gara keessanitti haa deebisu nagaa isaas isiniif haa kennu barri kun bara nagaa bara eebbaa bara mo'ichaa isiniif haa ta'u manni keessan dhalli keessan ijoolleen keessan ba'uuf garuun keessan eebbifamu lafa dhattanitti kan eebbifamtan ta'a kan hojjettan irratti kan eebbifamtan ta'a kan dubbattan irratti kan eebbifamtan ta'a waaqayyo waaqni eebbaa jireenya keessan bara kana keessa amma dhumaatti haa eebbisu maqaa waaqayyo kan abbaa maqaa waaqayyo kan ilmaa kan hafuura qulqulluu sadan waaqa tokkootiin ameen ilillee farqa walitti rukutuudhaan eebbifaman sana gara waaqa arfachuu amma dandeenyu faarfachuu fuudhanii